deebisuu kee abdiidhaan nan eeggadha yaa Waaqi. Abboommii kees nan raawwadha. Faarsaa 119 lakkoofsa 166. Ani Waaqayyoon abdiidhaan nan eeggadha. Lubbuun koo ni eeggatti. Dubbii isaas abdiidhaan nan eeggadha. Faarsaa 130 lakkoofsa 5. Eegduu barii ganamaa eeggatan caalaa lubbuun koo Gooftaa abdiidhaan ni eeggatti. Faarsaa 130 lakkoofsa 6. Yaa Israa'el ammaa jalqabdee hamma bara baraatti Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu. Faarsaa 131 lakkoofsa 3. Iji hundinuu abdiidhaan si eeggata. Atis soora isaanii yeroo ta'utti isaaniif ni laatta. Faarsaa 145 lakkoofsa 15. Wanti namni qajeelaan eeggatu gammachiisaadha. Abdiin nama jal'aa garuu ni bada. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 28. Hawwiin nama qajeelaa waanuma gaarii duwwaadha. Abdiin jal'ootaa garuu dheekkamsaan ni deebi'a. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23. Abdiin lafa irra harkifamu garaa nama dhukkubsa. Hawwiin namaaf raawwatamu garuu muka jireenyaati. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 12. Namni jal'aan hammina isaatiif gadi ni darbatama. Namni qajeelaan garuu yeroo du'utti illee abdii ni qabaata. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 32. Deebisuudhaaf utuu abdiin jiruu ijoollee kee adabi. Gadi dhiiftee akka isaan du'an hin godhin. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18. Namni hamaan abdii borii hin qabu. Ibsaan nama jal'aas ni dhaama. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 20. Nama ogeessa otoo hin ta'in ogeessa of se'u irra nama gowwaatu caalaa abdii qaba. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12. Garuu warra jiraatan gidduu kan jiraatu abdii qaba. Leenca du'e irra saree jiru wayya. Macaafa Lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii ni haareeffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol ni ka'u, ni fiigu, garuu hin dadhaban, ni adeemu, garuu hin mudhukan. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31. Ani garuu abdiidhaan gara Waaqayyoo nan ilaala. Waaqayyoo isaa na fayyisuuf nan eeggadha. Waaqayyotu anaaf dhaga'a. Raajii Milkiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 7. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis abdii fida. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan argu ni abdataa ree? Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Nuyi obsaa fi jajjabina caafanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caafata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafaman. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 4. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii ni jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 13. Karaa hundumaa ni rakkanna, garuu badduu hin baanu. Waan goonu ni wallaalla, garuu abdii hin kutannu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Abdii inni nu abdachiise isa kana, innis jireenya bara baraati. Tokkoffaa Yohannis boqonnaa 2 lakkoofsa 25.